Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shama hordoftoota podcastii Ilma Hormaati. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, jajjabaattu, addunyaa maal fakkaata? Xiqqoo namni baay'een yaaddoo gurguddaa keessa kan seene fakkaata. Ammoo warri gariin addunyaa kana bifa hedduutiin jala deemanii qoratanu ammallee dhumaatii bira hin geenye wanni kana fakkaatu. Warri taateewwan kana hojjetu yeroo yeroodhaan jijjiiraman illee tattaa'aa waan tureef haaraa miti tasgabbaa'a nuun jedhaa jiran. Kanaaf egaa hammee waltajjii kana hordoftan tokko tasgabbaa'a. Hadda marii waa'ee fayyaa sammuu irraa boqonnaa fudhannaa gara fuulduraatiif bal'inaan akkuma isin waadaa seenee yoo waa hillan argadhe keessa wammaa waltajjii siyaasaa gubbaatti amaloota mul'atan kakkamma kunoo cultism keessaa Horn of Afrikaa Oromoo fi warra kaan jidduutti mul'atu nama wayii akka waan waaqa ta'anii takka immoo kunoo dur historically himamu kan akka Mooses faan Ashaagaariin faanuu dhufa jedhee warra eeggatu jala sagadu jira. Namoonni akkasiis immoo ofii isaaniitii namni gariin masaayaa complex warra qabu nu malee hawaasni tokko nu malee Itoophiyaan takka Oromoon takka Amaarri bayyanatuu hin danda'u warra jedhee deemu xiqqoo dhibee qabu sanarraa haasa'uuf jiraanna. Namoota isaan jala deddeemu illee warra saayikoofaantis ta'e darasummaa siyaasaatiin jechuudha abbaa argi jala kufanii jira jala gangalataa oolan kun rakkoon kun maal inni sammuun akkanaa kun eessaa dhufa aadaan akkanaa aadaan kana fakkaatu kun maalirraa uumame ka jedhu irraa dubbanna. Amaloota saayikoopaatiik sooshoopaatik jedhaman kan malignant narcissism nurra mul'atu warra beeknu irratti argaa turre. Kana gaa irraa haasa'uuf jiraanna. Garuu isarraa boqonnaa fudhannee kitaaba haaraa waggaadhuma kana keessa maxxanfame isii irraa xiqqoo haasofna. Kitaabni kun akkuma argitanutti Techno-feudalism What Killed Capitalism jedha. Egaa akka namni baay'een hubataa jirtanutti sirni amma duraa keessa jiraatamaa ture kakkamma demokraasii jedhan keessaa liberaal demokraasii yookaan burjaazii demokraasii isiin jettu suni du'ee jira amma qabriidhuma guutuutti seenuutti isa hafee. Gariin keessan immoo maal duruun turree warri jettan illee numa jiraattan ammoo haa xiqqaatu waan isii fakkaatu gita gariidhaaf mirgi kenname. Keessa jiraataa turanii keessaa immoo Awurooppaa kana keessatti sooshaal dimokiraats warri ta'e sirna wayyaa ijaaranii warra tujaaraa fi warra dalagatee bulu jidduutti jechuudha. Yeroo sana addunyaanis bakka lamatti wal harkisaa waan turteef keessaa warri Noorz Awurooppaa warra USSR itti dhihaa turan sun achi akka hin deemneef karaa bananiif jechuudha. Sooshaal seeftii neets garaagaraa qabaataa turanii. Amma ilmi namaa ijaaruu danda'utti illee sirna dimokiraasii sirna ofiin bulchuu tolfatanii turanii namni dalagatee bulu bifa adda addaa qabu waldaa qabaa gurmuu qabaa ijaaramee jiraata barnoota fayyaadha waan kana fakkaatan egaa hawaasa ofiitiif kennaa turanii mootummaan bulchiinsi biyya isaaniis decentralized ta'ee namuu ganda ofiitti hamma tokko waan ofii bulchu walii qoodanii aangoo akkasiin jijjiraataa turanii. Egaa amma sun hundinuu gama dhumatutti kan dhiyaate fakkaata. Gariin keessan arguun ooltanu biyya Ameerikaa keessatti amma paarlamaan isaanii bakkuma qoosaa ta'eera. Waltajjiin siyaasaa isaanii warri biyya bulchuuf wal dorgomullee homaa wanni inni murteessu waanuma xixiqqoo taate malee murtiin humna biraa bakka biraa kenna. Warra amma squad jedhanii warri Ripablikaaniis namootuma akka PP jijjiirtu jechuudha walii kuuranii qoosaa jiranii. Sanarra darbees jibbiinsi akka malee guddataa jira. Uummanni mirga dhabee dinagdeen isaa miidhame
warra kaan jibbuu bira cufurmaatatti fakkaatee garas deemaa jira. Egaa addunyaan kun jijjiiramaa dhufu kun maal fakkaata? Namni garaa garaa beekumsa adda addaa qabu akka adda addaatti hiikuu danda'a. Amma duraa waltajjiiruma kana irratti waan kana fakkaatu bal'inaan haasofnee turre yoo adattan ta'e keessattuu siizinii jalqabaa irratti waan baay'ee jechuudha kaasnee haasofne teeknooloojii irraa dubbanneerra kitaaba Joel Cocktail Coming of Neo Feudalism inni nama ji'oogiraafiiti histirii waliin walitti qabate waan inni himaa ture waan inni barreesse irraa haasofneerra san boodas Qaallitti Shooshaana jedhan The Age of Surveillance Capitalism isiin barreessite sanas dubbisneerra seenaa warra neoliberalism naa kaasnu seenaa warra Ameerikaa akkaataa lola addunyaa lammaffaatti naa dhiyaatan waan isaan hojjetan achii boodas 70moota irratti waan mul'ataa ture kana gaa kitaabni na hadda irraa dubbannu kun waan kana hundahuu fi kan biraallee irra dabalatee bifa tolchee fi beeknu sun dhumateera jedha keessaa inni karraa dubbatu capitalism dhumatee jira jedha. Egaa kitaabni isaa eenyu miti academic writing miti jargoniin qabu conversation amma duras kitaaba kan biraa waan capitalism ta'e mataa isaatii barreesseera akka waan conversation intala isaa waliin gaggeessaa turetti hima. Kana gubbaattis haasaan inni gaggeessu abbaa ofiitiif ibsa akka inni himatutti abbaa kiyya jedha abbaan isaa injiinara warruma biyya Giriik kana keessatti warshaa keessa nama dalagaa ture isatu ijoollummaadhaan waan capitalism ta'e na barsiise jedha. Egaa akka mataa isaatti Yaanus kun nama ofiisaatiin communist jedha libertarian communist ofiin jedha waan inni ta'e gasiniif fanniisa libertarian kun kan Awurooppaa fi Ameerikaa jiru hiikaan isaa tokko miti sanaan of hin rakkisnu. Egaa kanaan capitalism dhumateera jedha. Capitalism kan ajjeese capitalism mataa isaati jedha. Sababni isaas waa lama himata inni dura internet privatize ta'uu isaati Ameerikaa fi Chaayinaa keessatti inni lammaffaan bara 2008 yaadate yoo ta'e financial crisis Awurooppaa fi Ameerikaa booda keessas nama hundaa miidheera bara sana irratti central banks warri Ameerikaa Fed fi central European Central Bank fi warri Japan farankaa tora triliyoonaan kan lakkaa'amu jechuudha. Maxxansanii warra tujaaraaf kennaa turani. Kana lamaantu akka capitalism du'u takka immoo capital of keessatti mutate godhee sirna haaraa kan inni techno feudalism jedhu kan uume jedha. Warra industrialist warra capitalist warra dur ture bakki isaanii kan bu'e inni warra cloudalist jedhan cloud computing warri beektanu kompiitara bakka tokkotti hedduminaan guuranii kaa'anii achirraa database jechuudha. Waan hunda ittiin ooffatani. Egaa capitalism sababni ittiin du'e jara kana lamaan innaa ta'u garaagarummaan capitalism inni dur turee fi amma kan inni techno feudalism jedhu kun jidduu jiru maal hojjettanii maal inni jedhennaa ibsu tokkoffaan capitalism dur market qaba ture jedha. Gabaa beekamaadha. Egaa theoretically ideal capitalism naasaa hima. Gabaa keessatti naggaadee kan waa gurguruu fi kan bitatu hedduutu compete godhee gatiinis fair ta'a resource allocation isin jettuga bifa kanaan efficient ta'a ture. Amma garuu warri sun warri capitalist gabaa irratti waan ofii gurguratee cirraa waan argatuun profit jedhee amaan profit argatan sana immoo Awurooppaa dhumarraa fi Ameerikaa kanarraa dubbata irra jireessas harka 180 sana deebisanii takkaa'u dalagdoota ofiitiif kafalanii warshaa isaanii guddisuu irratti reinvest godhanii industry capital jedhaganni capital farankaadhaan miti akkuma warri economic kusana meeshaa waan biraa oomishuu danda'u irratti waan bobba'u achirratti oolchaa tura waa lamaan kana gabaadhaaf profit bu'aan jiraachuu isaati. Warri amma dhufe kun techno feudalist tokkoffaa gabaan qabanu cloud gubbaatti argamanii keenya kanna kakkamma Alibaba warra China takka immoo Amazon warra
Ameerikaa fi warra biraallee jechuudha. Warri kun fiizikaal waan ta'eef guddoon qaban. Wanni isaan gurguran bitan kompiitaruma gubbaa dijitaalii jiraata. Maaliif waan ofii oomishan waan hin qabneef warra biraatu meeshaa isaanii isaan bira gurguree waan isaan gurguran irraa eenyu akka warri OPDO jedhu kiraa irraa sassaabu. Akka lamaatti kiraa irraa sassaabanii tokkoffaa teknoolojii waan qabaniif namni fakkeenyaaf apps developper godhu waltajjii isaaniirra jechuudha. Apple haa ta'u, Google haa ta'u, Amazon gubbaatti yoo baasuu barbaade registration fee kafalaa beekamaadha. Achii booda immoo bu'aa waan achirra bobbaase gurgurate irraa argatuun parsantii waa isaaniif kafala. Sanarraa kiraa gurguratu. Lammaffaa warri meeshaa ofii pilaatfoormii isaaniirratti gurguru martinuu parsantii hamma tokko isaaniif kafala. Sanumarraa gurguratan kiraa sassaaban malee profit hin jiru. Waan achirraa sassaaban immoo deebisanii bakki isaan oolchan baay'ee xiqqaadha jedha. 1%. Maaliif jennaan capital wanni isaan invest godhan guddaan hin jiru. Kanaan egaa sirni sun jijjiirameera. Fakkeenyaaf amma yoo of dura qabne ilaalle warri kun kaampaanoota gurguddaa warra teeknooloojii ta'e kun egaa gabaatti gatiin isaanii hamma akka ta'e neetworks osoo hin taane market capitalization jettee outstanding share isaan qaban sanuma gatii immoo gabaan guyyaatti itti kenne gara fuulduraatti gurguramuu danda'u wal bira qaban ilaalan egaa kun tiriliyoonaan maallaqa lakkaa'amu akka argaa jirtanutti warri kun warri isaan qaban. Gara boodaatti isin agarsiisa qabeenya isaanii biyyoota garee waliin GDP biyyaa waliin wal bira qabnee naa laallu irra jireessi isaanii biyyarraa guddatanii jiran. Kan egaa kan laaluu qabnu biroo durii sana na states yookaan nation state warra Awurooppaa kun ijaarratu dhuunfaadhaan namni takka immoo kaampaaniin biyyarra guddate baay'een turre gara boodaa kanarratti kan mul'ate. Egaa hin ibsanne bal'inaan waan kanarraa hin ibsa sirna fiudaal jedhu Awurooppaa keessatti mul'ate irraa kaasee industrial revolution yeroo itti mul'ate akkamiin sirna tokkorraa sirna kaanitti jijjiiramanii sirni naa jijjiiramu akkuma hundi keenya beeknu siyaasaan eenyudha gaaddidduu diinagdeetti sirna amma fiudaal yookaan biyya keenyatti abbaa lafaa jedhamu kana keessatti hawaasni akkaataan itti gurmaa'u relationship akka inni itti ijaaramu eenyutu maali kan inni murtaa'u sirna sana murteessa. Namummaa amma addunyaa keessatti baay'ee namni keenyatti rakkatu mirga dhala namaa international law self determination akka warri kun durirraa kaasee ilma namaa waliin jiraata akka turanitti namni fudhatu jira. Irraanfaturra jechuun kun sirnuma diinagdeetu booda kana keessa uume malee ilmi namaa kun wal qixxeedha dhiiraa dubartiin durii Awurooppaa kana keessa wagguma 100 dura ijoolleen xixiqqaa waggaa 7 eenyuma addunyaa qotuudhaa fi gaaraa taatee hojjetattee jiraataa turte. Gaafa immoo xiqqootti bayyanatu ijoolleedha mirga kennanii amma waggaa 18 akka daa'imatti ilaalan bakka gariitti amma waggaa 21. Kun hundinumaa yeroo fida. Egaa kan hundaa hin qorataa achirraa first industrial revolution akka inni tatta'ee boodatti Ameerikaa keessatti akka inni industrial revolution erga lola addunyaa seenanii booda kana keessatti akkamiin hawaasni sun jijjiirama akka dhufee akkamiin kapitaalizim akka inni guddate san jalattis mirgi jechuudha hamma tokkollee taatu mul'ataa akka ture keessaa pireedii 3 irraa jabeessee haasaa ibsa gurguddaa godhaa fi innis kan jalqabaa bara 1929 Awurooppaa fi Ameerikaa fi Awurooppaa akka addunyaa guddaa guutuu jechuu dandeenya Great Depression jedhamee diinagdeen isaanii lafa dhahisan warri baankii kumaara taphatee jechuudha hiyyeessa kana daaraa godha akka malee itti rakkatanii waan bara sana mul'ate achiin booda akkamiin Ameerikaan keessaa lola addunyaa lammaffaa sanarraa fi achiin booda maaltu mul'ataa ture kapitaalizim akkamiin guddate akkamiin Awurooppaa kana Jarmanii kanaa fi Jaappaan illee sirna ofitti fidanii achi booda lolli dhumatee bayyanachuun jalqabame instituushinii isaan ijaarratan Bretton Woods jedhamanii beekaman sadan sana isaan keessaa IMF ijaarratan sun booda immoo bara 1971 akkaataan itti eenyumsaa sistamiin maallaqaa isaan ijaarratanii turan
dhaabaa fi doolaara Ameerikaatti peeji godhanii warri jiraataa tun gahee jedhanii irraa diiganii achi darbachuun achi booda maaltu ta'e faanalii 2008 warri gaafama faayinaanshaal ammas baankiin kumaara taphatteennaa addunyaa kana daaraa guutu central banks fi the Federal America maallaqa akka jiruun quantitative easing waan jiran tokko maallaqa akka malee biiliyoonaan triliyoonaan lakkaa'u kana baankotaaf reserve balance isaanii akka eeggatan kennaa ture egaa yaanni dur ture yoo maal araataan xiqqaate baankiin warra naggaadeef kennu naggaadeen araataa xiqqaadha maallaqa fudhate sana invest godha diinagdeen yeroo sana kufee ture ol ka'uu danda'a ka jedhu gaa biyyis influence gad dhufa namnis hin bayyanata jiruunis ol ka'a ka jedhu abdii ture hin taane jedha gaa bara 2008 sana maallaqni kennamaa ture akka jiruun baankiin ofii guurrataa ture waan guurratan san isaan kaampaniitti xiqqaadhaaf kennurraa warra kubbaaniyaa gurguddaadhaaf kennan jedhu warri kubbaaniyaa gurguddaa immoo maallaqa sana fudhate waan adda addaa irratti bobbaasee jedha yeroo sana warri kilaawudaalisti inni jedhu ijaaramuu ol ka'uu kan jalqaban akka amaazoon kan biraallee jechuu guddachuu jalqaban jedha. Egaa sanarraa kaasee bal'inaan waan hedduu ibsa dubbistanii ilaaluu dandeessanii kanarra yeroo keessan itti fixu fakkeenyumaaf waan garii isinii mul'isa. Asirratti akka argitanutti lola addunyaa lammaffaa booda akka warri Awurooppaa fi warri Aasiyaallee gariin isaanii akka isaan guddatan Ameerikaan akkamiin gootee jedhu naa himu trade balance kan ofii deficit godhanii sababni inni himu kana gochuun isaanii nagaan Awurooppaa fi Aasiyaa warra maammilaa isaan ta'an keessatti akka wayyaa'u jiruun warra sanaas akka guddatu biyya keessattis rakkoo biraatu mul'ate jedha kana balance gochuudhaaf egaa exportoonni isaan godhan haa xiqqaatu malee kaampaaniin isaanii biyyarraa bayaala jira achirraa immoo capital wanni isaan as galchan financial eenyuun isaanii numa jijjiira jiruun badhaadhina taatee akkasiin eegaa turan jedha guddisaa dhufanii jijjiirama warri kapitaalistee keessaa lola addunyaa lammaffaa booda Ameerikaa keessatti jechuudha akkaataa waraana kana irratti bobba'anii waa hunda ijaaruu waa hunda jechuudha achi keessatti research and development mootummaan ofii isaati jechuudha. Walumaa galattuu lola addunyaa lammaffaa fi 2000 lola addunyaa lammaffaa kaasee hamma 60mootaatti mootummaan Ameerikaa kaampaanotaaf sooshaalistii ture jechuudha. Waan hunda godhaafi ture waan isaan oomishan gatii dhaabbataadhaan mootummaatti irraa fita gaaraantiid waan ta'e jechuudha. Ofii isaatii mootummaan invest irra godhee research and development scientist beekumsa guddaa argamsiisan ammoo bu'aasaa warruma kaampaaniitti irraa argataa ture jechuudha. Sanaan booda 60moota moo 50moota irraa kaatee warra kaanillee gargaaruu irratti ofii isaaniitti trade deficit run godhaa warratti kaan immoo guddisaa dhufe achi booda ammas immoo bara 2008 gaafa amma disaster sun uumame ammas deebi'anii jechuudha. Warra kaampaanii tolaan jechuudha isaanii fi sooshaalistaan kaampaaniin akka jirtuun tolaan warra tujaaraa gurguddaa maallaqa mootummaa fudhachuu jalqaban jedha. Kanaaf fakkeenya innaa kaa'u kunooti kana laalaa. Akka argitanutti kun bara 2008 2009 fi 2015 jidduutti jechuudha baankooliin kan Ameerikaa the Fed warri England Bank of Japan fi European Central Bank maallaqa isaan maxxansanii hiraa turan jechuudha. Akka argitanutti warri Ameerikaa triliyoonaan lakkaa'u kan isaan baasaa turan. Warri kaanis xiqqaan turre. Kana kan inni himu maallaqni kun uummataan austerity measure jedhanii akka servisiin garaagaraa hin kennamneef akkama biyya isaa irraa aarii qaba gaafa 2010 sana Awustiraaliyaa barsiisaa ture achirraa deebi'eet biyya isaatti faayinaans ministeer ta'ee Baatishan Mojaa hojjetee ture. Kanaanuu beekamte argate namni baay'een amma yaanis Varoufakis namni hin beekne xiqqaadha. Warra leeftii beekamoodha isaanirraa dubbata. Kana ragaa dhiyeessa. Achi boodas amma gaafa amma koronaan dhufe kanas warri seentiraal baankiin dhaabbanne maallaquma bash kennaafi turan.
maallaqa kana fudhatanii egaa warra cloudalist ni jedhu techno feudalist warri isaan jedhu akka barbaadan godhuu jalqaban jira keessaa invest gochuu dhiisanii sheeriidhuma kaampaanii ofii bitatan jiran deebisanii gabaa keessatti gatiin isaa akka inni ol ta'u achirraa egaa boonasii ofii guurratanii maallaqa sana akka inni himutti guurratanii kunoo ganda Ameerikaa keessa magaalaa gurguddii bakka gabaan jirutti ganda hiyyeessa dhaqanii manarraa guruu gentrification maal jedhanii irraa bo'oo sana fa'aa hojjechuu markabama bashannanaa sana fa'aa bitachuu bakka garii irrattuu dhaqanii aayilaandii garaa garaa kan dhuunfaa bitachuu almost isaan akka malee sadarkaa badhaadhina addaatti jiraachuu warri kaan immoo daataabeezii jajjabaa kana ijaarratanii magaalaa jechuudha. Capitalism inni durii sun dadhabee warra ammaa pilaatfoormii qabu sana achirratti addunyaan jijjiiramtee akkasiin capitalism inni dur ture sun amma hin jiru jedha du'ee jira. Capitalism ofiin of ajjeese egaa innaa sirni tokko du'u sirna diinagdee haaraatu ijaarama. Namni gariin ammallee capitalism hin duune jedhee mormuu danda'a. Fakkeenyuma isin agarsiisuuf mee kana daawwadha. Warri kun warra amma teeknooloojii kaampaanii jedhamanii beekamanu yoo ilaaltan maallaqni isaanii eenyurraa mootummoota hedduu irraa guddaa ta'e mul'ata. Kun feesbuukii eenyuunsa ammallee maarkee kapitaalizim gabaa keessa gaafa daataan kun fudhatamu sadarkaan itti ture yeroo yeroodhaan ol ka'uu gad bu'uu danda'a. Ammoo sadarkaa kanarra gahaniiru biyyootuma gurguddaa kun akka argitan kana Neezerlaandis, Saawud Arabiyaa, Turkii akka argitan Beeljiyeem, Swiidin, Naayijeeriyaa irraa feesbuuk yookaan amma meetaa jedhamu sun humni isaa dinagdeedhaan akkamitti guddatee jira. Kan biraas yoo ilaaltan Amaazoon siidhuma amma gaafa jalqabnu numa hundinuu intarneetii gargaaramaa ture gaafa isaan kitaaba gurguruu jalqaban sadarkaa sanarraa ka'ee hadhaa kaampaniin guddaan addunyaan tokko isa maarkee kapitaalizeeshin gaafa daataan kun guuramu almost $2 trillion qabaataa turan. Warri kunis akka argitan Amaazoon Kooriyaa dabalee Awustiraaliyaadha, Ispaanyaadha, Meeksikoodha, Indooneeziyaadha, Neezerlaandis, Saawudii, Turkii kana hundarra diinagdeen isaanii guddaa ta'e mul'ata. Isaanittaanis Microsoft si argitan akkuma kana innis biyyoota kunuwaaf jalatti argitan kanarraa guddatee jira. Egaa jara kanatu addunyaa oofaa jira. Apple yoo ilaaltan kabaansaa jechuudha. Dhiyoo kana warri Chaayinaa xiqqoo dadallansiisan haa ta'uti kunuuti egaa humni isaa almost $2 trillion ol irra ture gaafa waggaa dhaan fakkaata daataan kun immaterial sun garuu trendiidhuma sana agarsiisuufan waan kana fide. Egaa kana Itoophiyaa wajjin wal qabdanii yoo ilaaltan Itoophiyaan sila biyya akka duriitti sila ilaalle kaampaanii federaalaa guddaa ta'uu qabdi. Autonomii yookaan isin sovereignty qabdi jedhamee himamu suni guddaa ta'uu qaba. Uummata miiliyoona 120 olee garuu humnas kan diinagdee qofa yoo ilaalle kan fakkaatu. Egaa kun gabaabsumatti tilmaamuma GDP Itoophiyaadha. 1980 irraa kaasee haga ammaan ilaaltan biliyoona 300 guunne ammallee. Egaa kana qabeenya irra kaaniitiin wal bira qabaa ilaalaa jarri tiriliyoonaan kan lakkaa'amu bira ga'aniiru. Dhuunfaa ittiin galchine namoonni bebbeekamoo akka Beezoos fa'aa hangam qaban yoo ilaalle immoo qalbii nama cabsa. Kun egaa sadarkaa qabeenyuma isaan qaban jedhamu irraa haasa'aa jirra. Garuu kaampaanonni kun humna kan biraa kan isaan qaban yoo ilaalle almost numartinuu akkuma inni jedhu ciisanyaa taanee jirra. Nu qofaa miti warrummaanuu waa isaan bira gurguran martinuu ciisanyaa isaaniiti. Yoo dhageessan amma Amaazoon akkaataa isaanii kaampaanii xixiqqaa keessaa warra amma publisher ta'e kitaaba publish godhu gatii cabsanii jechuudha akka isaan barbaadanitti. Yoon ati waan isaan barbaadan
kennuu fi diddee meeshaan kee akka hin gurguramne godhan. Jabana ammaa kana immoo waltajjii sana gubbaatti hin baane bakkoonnatti gurgurattu hin jiru xiqqaadha. Kana moonopolii ta'anii nama kaampaanii hedduu gad qabanii akka barbaadan hojjetaa jiran. Humna diinagdee qofaa miti teknooloojiin kun immoo hamaa bakka inni ta'e amala keenya jechuudha. Jiruu keenya waan itti oollee bullu keessaa internet kun akka inni public erga inni ta'e booda warri ittiin keessaa erga internet public ta'e baay'een keenya internet gubbaa jirra xiqqaatu gamma gara waggaa 30 deemaa jira. Waggaa 30 kana keessatti almost seenaan keenya waqtii hojjetaa akka ture akka itti yaadnu maaltu nu gammachiisa maaltu nu aarsa sadarkuma nuyi internetii gargaaramnu sana wajjin informationiin keenya achi galmaa'ee jira. Kaampaanonni kun wali guuranii daataa warri gariin naa dubbatu ilmi namaa akka malee laafaa ta'uu isaa jiru. Warri waan kana irratti waa gurguruu irratti waa ija dura see qabanii si duraa kaasanii waan ati hin barbaanne akka ati bittu si gochuu warri dandeenyaa laalu gullible ta'uu isaa ilmi namaa argine jedhu. Warri kaampaanota akkasii sana keessa dalagaa ture. Sadarkaa kanarra geenyaa jirra. Namni baay'een amma ijoollee isaatii xiqqoo daayipparii irraa kaasee yeroo yeroodhaan suuraa isaanii sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti maxxansaa agaadhaa ga'ee jira. Ijoolleen sun aayidentitii tokkollee jechuudha. Piraayivesii tokkollee hin qabu. Namni kana hojjetu inteenshiniin isaas gaarii akkuma ilma namaa kaanii ijoollee ofii faamilii ofii warra kaan warra isaan bira hin jirre wal barsiisuu wal agarsiisuu waan barbaaduuf achirra maxxansa. Jarri kun garuu daataa sana kolleekti godhu, suuraa sana kolleekti godhu. Maqaa nama sanaa bakka inni jiru daa'ima sanaa qabatanii jala deemu umrii isii guutuu. Sadarkaa amma jechuudha. Jenereeshiniin haaraan aspoo yaada ofii akka inni hin qabne jechuudha. Wanti isa gammachiisu ka aarsu ka maal ta'u internet gubbaatti jira. Warra dijitaalii maanipuleetu irra ta'e sadarkaa kana bahanii jiranii. Argineerra amma lolaa bisiinii gaggeeffamaa ture sana keessatti feesbuukiin roolii guddaa taphateera akka namni walirra bobba'ee wal fixu. Emotion trigger gochaa jechuudha. Nama gammachiisaa aarsaa sooshaal miidiyaa dhagee argitanii irra guddaa dhageetti namni kan jala deemu waan emotion namaa ol kakaasu. Outrageous waan ta'e rage jedhaniin aarii uummanni miidhamee jira. Isaan kun akka maliitu jaarraa ol ta'aniiru inni kan hiyyeessa ta'eera. Aarii isaa bakka inni itti mul'ifatu sooshaal miidiyaa ta'eera. Aariin isaa immoo isaaniif maallaqa ta'e sadarkaa kanarra ga'anii jiran kanaaf bal'inaan irraa dubbata yoo qaraatanii amma keessaa namni keenya baay'een warruma amma mootummaarra jiru irraa kaasee biyya ijaaruu waan jedhu si durii sana jala deemaa jiran jechuun xiqqaatonni kun waggaa 100 duubatti hafnee jirra. Yoo kan biraallee dadhabne yoo laalle seenaadhuma nu erga dhalannee of beekne waan keessa mul'ataa ture naa laallu inteenshiniin namni Itoophiyaa abbaa fedhe haa ta'u irra jireessa isaa gaarii ture. 70moota keessannaa warraaqsisuun gaggeeffamu miidhaa uummatarra gahaa ture akkaataa hammeenya biyya sana keessa gaggeeffamaa ture sana keessaa bahu namni baay'eensaa jenereeshiniin sun janniullee intenshinii gaariidha irratti bobba'e. Warri beekaas warri beekaa hin taanes. Garuu dhibeen sun gaafa sana bobbaa sana irraa godhan itti aanee maal hojjenna sirni nu as fiduuf deemnu kun addunyaa amma keessa jirru addunyaa as bahaa jiru. Waggaa 50 keessatti sustainable ta'a. Kontiinituu qabaachuu danda'a arguu hin dandeenya. Reaction qofa ture miidhama sanarraa react godhame gama koominizimiitti seename. Yoo amma hindi isaatti beekumsaa miti rifeenye laallu bara sana almost chaayinaan waan ittiin deemaa turte sana dhiistee sontaan irraa tokko karaa qajeelfattee kapitaalizim seenaa turte warra Ameerikaan warra yeroo siin nagaa buusaa turte sana. Namni yeroo sana siyaasaa gaggeessu naa laale dhiironni kun nu baasaa chaayinaanuu keessaa bahaa jirti maaliif sirna biraan barbaaddanne jechuu hin dandeenye. Warrummaan Raashiyaan yeroo sana raafamuu jalqabdeen turte USSR Brezhnev waan garii tattaaffatee ta'uu fi dadhabuun innis amma tokko warra Ameerikaa wajjin nagaa buusuun biyya isaanii gara amma favored nation jedhamu sanatti illee dhiibaa turan. Kana arguu dadhabuun balaa waggaa 17 wagguma 17 taftanii koominizimiin diguudhaaf
Eksperimentiin sun garuu miidhaa guddaa uummatarraan dhaqqabsiisee sirni fiwudaalaa sun diigamuunsaa akka malee gaariidha. Marraa duraatiif namni miidhama guddaa keessa biyya sanaa kan bahe garuu simboodoon ta'e ijaarame sun faayidaa qabaachuu hin dandeenye waan guddaa. 91 sinnaa deebinee ilaallu warri TPLF tokko faranjiin garii jala deemtee jajjabaadha maarree faarsiteenii jennaan of wallaalan. Waggaa 50 waggaa 60 wanti nu bosona keessa dhumaa fi turre suni aangoo qabanneerra akkamiin akka inni jiraatu durable waan ta'e tokko akkamiin hojjannaa yaaduu hin dandeenye oofaniiru warratti bobba'e garii waraanaanis mo'anii qorannatti bawwaagaa tuchaa isaa masraata minchilaalan sadarkaa jedhu kan bira gahan dhiphisan akkaasaatti ilaalan nutti waltajjii siyaasaa sana bal'isuu sirna isaan hordofan sun lista addunyaas deemaa jiru kanaa waliin akkamiin wal fudhachiisna dhibba qophii gochuu hin dandeessu ammoo akkamiin keessaa faayideffannee biyya kana hawaasa kana waan wayyaa ta'e fakkeenyaaf isaan amma federaalizimii sana tattaaffachuun isaanii waan gaarii godhan garuu kan dhugaa gochuu dhabuun isaanii immoo hir'ina isaanii mul'ise decentralized hin goone uummata kaan waltajjii sana irratti ittiin hammanne warruma kijibaan ofii isaaniitti lallaaftuu barbaadanii bulchaaf akka barbaadan ta'uuf akka isaan gargaaruuf wali guuran. Kan biraadhis filmaata kijibaa isaan gaggeessan kan 2005 sun waan hedduu isaaniif mul'isee ture. Jibbeensi hawaasa keessa akka jiru arganii turan garuu hiikkatan laafaa ta'e. Dhimma booda akkam yoo goone wanti nu hojjetaa turre sun faayidaa qabaachuu danda'a, kontiiniitii argachuu danda'a. Furmaata barbaaduu hin dandeenye isaan kan godhan OPDOdhumaa fi si fakkaatu sana jechuun aangoo kijibaatti kennanii akkasiin waa zazzaraftee gammaddu gochuu hin taane 2018 isaanii mana isaanii gala warri waan 2008 sana duubaan gaggeessaa turan OPDO dabalatee jechuudha. Fi warri amma Gimboo 7 fi warri Oromoo Democratic Front jedhamu warra kanatti roolii gurguddaa gariin gabaa keessaa mul'ate gariin duubaan akka malee hojjetaa ture sun. Isaanis aangootti achi booda maal goona sirna akkamitti kan ijaaruu qabnu ka jedhu inclusive waan ta'e sustainable waan ta'e waan zabada dheeraaf deemuu danda'u kontinuitii ijaaruu dandeenye. Isaanis dhibee keessa seenanii aangoo qabadheera aangoon qabannee mootummaan qaba mootummaa lama jira mootummaa qabadhee jennaan natti naaftanii dubbii ijoollee fakkaate jechuudha. Turban tokko mootummaan keenya turban kana abaluu kana malee amma booda furmaatan qabnu turban kaan immoo abaluu kana barbaannu abaluu kaantu nu wayyaa tapha daa'imaa ta'e sacrifice guddaa uummanni kafalee deebi'amee warri TPLFs erga at least barri isaanii dhumatuu beekanii Tigraay seenanii booda immoo yaaduu hin dandeenye ammallee mentaalitiin isaanii siiduma qawwee sana qofa turte achirraa hiriira baasanii taankii maarree moofaa agarsiisuudhaan lola malee furmaanni hin jiru jedhanii inni kaanis barbaade dhiiroo qabbanahaa waliin jiraanne waggaa 30 nu jiraachistanii daaraa keessaa nu baastanii garii keenya ministeera nu gootanii garii keenya prime minister nu gootanii garii keenya miiliyoonera nu gootanii wal fudhannee baduun gaarii miti qabbanahaa waliin jechuu hin dandeenye firiis wal gochuu walirra bobba'u lola seename lolli sun biyyattis uummata miiliyoonaan lakkaa'amu kasaaraan naqee ammas wanni deemamaa jiru akka argaa jirrutti PP'n manaamuma si jalqaba 2008 aangoo dhufte sana kontiiniitii warra Minilik ijaare san warra Unkobar sana bakkaan ga'uuf ammallee seentiraalaayis gootee biyya ijaaruu jagnummaa waanuma durii sanarraa haasa'aa jiran malee addunyaa ammaa kana keessatti steet ijaaruun danda'amaa hin danda'amu of hin gaafanne gurraacha olaalle fakkeenyaaf nama gurraacha warra haayitii dura nama bilisoome jiru waggaa 200 ta'uuf deemu garuu waggaa 200 sanaaf wanni isaan agarsiisan wanti taanjibil ta'e hin jiru question gochuu hin dandeenye maaliif akkas ta'e bilisummaa waggaa 200 booda hatta deebi'anii daaraan naasaa ta'an warri adiin akka Keeniyaa kana fa'aa poolisa isaan godhattee deebistee isaan tumuudhaaf jechuudha tarataa jirti. Koortiidhuma isaanii dhiyoo xiqqoo hoozitti godhe malee qophooftee turte humna erguudhaaf Keeniyaan maallaqa fudhachuudha jechuudha gurraachi irra duuluudhaaf at least jechuudha 2020 amma akka pirezidaantii Keeniyaa jedhamu waltajjii baate lallabdu waan biraa himti. Gaafa jirru kun immoo ajajuuni farankattii sana fudhachuudhaaf uummata gurraacha gabaraa dhabamsiisuuf bobbaa. Afrikaa guutuutti jechuudha.
keessaa Saharaan jettee faranjiin gaddar qoodde kana keessatti erga adiin gadhiisee deeme nation state. State jechuun nation sanarraa baasaati state ijaarrachuudhaaf tattaaffiin godhamaa ture tokkolleen hin mirkanoofne. Namootuma qubaan lakkaa'amanutu ofii isaaniitti ijaarrataan inni kaan hiyyeessa ta'ee hafee jira. Ollaa keenya ka jirtu Somaaliin biyya amma akka faranjii sanatti ijaarrachuu hin dandeenye. Maaliif kun ta'e jedhee namni of gaafachuutti hin jiru. Wanti ergisaa faranjiin ergisaadha fiddeen state ijaarte Horn of Afrikaa keessatti. Abisiiniyaanis yeroo sana hiree argatteen warri Armeeniyaa fi Giriikii fi Raashiyaaf kan biraan isaantu moogiziitii ta'ee faranjii bira taa'ee waliin haasa'ee qooda isaanii fudhatanii galan. Somaaleen, Keeniyaan ollaa keenya ka jiru martinu Suudaan ka argitan ammallee rabshaa keessa jirti. Arabni warra gurraachaa warra Daarfurii kan hadhas waggaa meeqa 20 deema. Jim godhaa jira. Lafarraa fitaa jira. Amma dura miliyoona lama miliyoona tokko amma miliyoona amma lama kan ta'u daaraa godhan namni dubbate hin jiru. South Sudan mootummaa taateetti garuu waan mootummaa ta'uuf loltee qabsooftee dhumtee olii gadhamaatee garuu biyya ijaaruu hin dandeenye. Maaliif jennaan biyya inni jedhamu akka faranjiitti ijaarrachuudhaa fi waan isaan keessa darban keessa osoo hin darbin meeshaadhuma isaanii eebbifannaan hojiirra oolchuuf tattaaffii godhamu diigaa jira. Biyya keenya amma addunyaan warri tujaaraa kun akkuma isin agarsiise individuals kaampaaniin tokko sadarkaa kanarra yeroo isaan jiranitti deebisanii steetii ijaaruudhaaf tattaaffiin godhamu centralized power concentrate of biro gochuudhaaf uumaa eessaan nama hin geessu yeroo ammaa kanaaf namni si jala dibbee dha'ee namni Itoophiyaa nama beektanii yoo xiqqoo namni tokko irree qabaatee beekaansii piroofeesarrisii dooktarrisii saayintistiinsii waa hunda jedhanii ni jala kufanii jennaan dhugaatti fakkaata. Diktaatoriin hundinuu ofii isaaniiti piroofeesarri isaanii, histooriyaansi isaanii, dooktarri isaanii, agrikalcharal injiinarii jedhaman isaanii kunuma godhaa bahan inni kun waan haaraa miti mangistuun godha jechuudha. Jaartiin mallas jala deemtee cinqillaatu laalamii bakka. Laalamii bakka jetti ammumas ofii beektu taalamii kana gad xiqqeessiti. Afrikaa laalam jedhama namni waan xiqqoon inni achirraa mul'atu. Alamiin bakka biraa deemaa jirti. Sadarkaan ammatti jiramu kanatti teekinooloojiin guddatee jira. Kabiraa dhiisaati artificial intelligence reinforcement learning, generative learning wanni nu hojjetaa jiru na argitanu waan garii of gaafachuu dandeessa. Dhiiroo hiikaan ilma namaatiif kennamu kun akka durii sana jira. Mentaalitiin keenya waan dur dhageenya ilmi namaa kun sabaawii mafta afaan Amaaraatiin jedhamu mirga ilma namaa kanannaa jedhamu waan guddaa dhaaba waaqarraa gad bu'ee yeroo hunda jiraachuuf nuuf fakkaataa jira. Warra amma teekinooloojiin guddate kun ilma namaa kana faabrikaa ofii keessatti tolchuun akka inni danda'amu kan argan fakkaata. Yookaan immoo ilma namaa kana lafarraa dhabamsiisuuf illee kan danda'an vaayirasii sadarkaatti uuman bira gahaniiru. Kanaan alattis maashina garaagaraa waan ilmi namaa dalagu sana caalaa dalagullee tolfataa jiran. General artificial intelligence kan hawwamu sana bira gahuu baate illee baay'een isaan jira. Namni waan amma eenyuun Google ka qabu Bard ta'u Palma ta'u Amazon Hugging Face ta'u ka IBM Watson XIA gurbaan amma Mustafa Suleiman jira warra Ingilizii ture. Ofii saayintistii miti garuu humna walitti qabee hojjechuu danda'uudhaan kan inflection AI yookaan AI wanti isaan tolchan granite. Kanneen kun martinuu maal wayyaanii jiran ilma namaa ol guddisanii jiran. Asiin boodaan dhufummoo wanti beekamu hin jiru. Addunyaa kanaan isa fakkaatu yoo guutuutti illee isa bira dhaqqabuu baatani karaan deemamaa jiru kana fakkaata. Namni biyya ofii jechuudha keessa jiru kun centralized power waan aangooti durii baraman sana agaree dimbaree jedhama sirbame sun sana warruma kaaniif dhiisanii yeroo ammaa kana keessatti wanni kun jiraachuu hin danda'u. Yeroo gabaabaa dhabamuuf deemna. Warri humna qabu, warri dinagdee qabu, warri waan namni hundinutti oolee bulu amala isaa qoratanii daataa guutuu qaban jechuudha. Amma nu of beeknurraa isaantu nu beeku. Kaanii jechuun beekumsa waan qaban analyze nu godhanii waan itti oollu dhina nu qabnu, jabina nu qabnu, waan nu gammachiisu, waan nu aarsaa hubatanii jiran.
Addunyaa bakka kana geesse kana keessatti akkamiin survive gochuu dandeenya? Yeroo ammaa kana keessa centralized power ijaaruu wayyamoo decentralized gochuu kana subnational waan jiru kana jabeessuun irra nu wayyamoo deebinee akka durii sana waa Amaarinyaa baranne sheekoo warra warlords durdudduu san akka waan guddaa hojjetanii akka waan philosophers turani akka waan industrialists turani waan isaanii barachuu deebisanii amma giraawi simmeet nama gambaata. Afaan Amaaraatiin baratte maala? Afaan Amaaraa bareeda akkuma afaan Oromooti. Waliin jiru gadi hin jiru. Garuu addunyaa amma jiru kana keessaa qooda fudhachuudhaaf afaan Amaaraa barachuu barbaachisaadha. Almost afaan Oromoo yoo achi fuulduratti ilaaluun barbaachisaa ta'e jechuudha. Survive gochuudhaaf wealth of knowledge eessa jira? Namni Itoophiyaan guddaan kan arginu Doktor Profeesar maxxanfatee wanti nu barreessu hamminni yaadu na laaltamu inni kun ammallee qees timirtii qoloo timirtii beetillee waan gadhiiseen fakkaatu. Beekumsa addunyaa keessaa fudhataan jiru. Dhaabbataadha mataan isaa erga bakkatti hidhamte sanarratti konsossoo. Dhaadachuu fokkoruu ol fudhatee caakkaa keessa jiraata. Yeroo ammaa kana keessa caakkaa yeroo galanii caakkaan naabaa maal gochuu? Biyya maal ijaaru? Biyyi hin jiru kan ijaaraman. Biyya kan tujaaraati. Maallaqa qabu sirraa fudhata. Ooyiruu si godhata. Golf koorsifa si godhachuuf deemu. Sana keessa survive gochuudhaaf maal hojjechuu qabna? Waggaa 50 isa irratti argamna. Yoo kana hin beekne faayidaan qabu. Kanaaf yoo dandeessan warri yeroo qabdan kitaabni kana qofaa miti baay'ee jira kana fakkaatu. Wanti inni jedhe dhugumaan capitalism dhumatee techno-feudalism ijaarameera mun ijaaramneen irratti mormuun danda'ama. Garuu barruunsaa academically arguu godhaan jiru conversational data hin qabu of keessaa waanuma xiqqoo qofaa. Garuu insightful ta'uu nu gargaara laaluudha. Warri keessaa ijoolleen Oromoo waltajjii siyaasaa keessaa wacaa oolu kun of gaafachuu kan qabu waan dur darbe sana fayyisuuf tattaaffataa jirra moo hawaasa bor iftaan addunyaa bor iftaan as dhufaa jiru kana keessa jiraachuuf tattaaffii nuti godhaa jirru of gaafachuun gaariidha. Dhukkuba durii fayyisuun hin danda'amu bira darbameera. Hawaasa durii ol kaasuun hin danda'amu barrisaa darbeera. Beekuun gaariidha. Maaltu ture maal keessa dabarfame hubatuun wayyaa yeroo hadhaa fi boroo maaltu as dhufaa jira. Teknoolojii gurguddaas deemaa jiru kan akka waan hin turre hin jirreetti akka waan hin mul'anneef fudhachuun gaarii miti. Fatanaama standardized exam ijoolleen kuftee dabarfattee kan amma waan marreetamuu miti. Hunda isaa dhaga'uu baadhullee gariin isaanii dubbatu nama kolfisiisa. Wanti xiqqoo irraa haasa'u jira. Barnoonni inni durii sun jechuudha. Keessumni biyya keenya kennamaa ture sun. Astamaariin dhufee akka waan ijoolleen immoo eenyu diiskii taatetti waan ofii beeku limitir ta'e irratti guuree gaafa fatanaa jedhamu sama deebisaniitti fu'u. Yaaduun critical thinking hiree kan hin qabne. Salphisafin ofiin dhaabbachuu akka hin dandeenye kan sin godhu sana barnoota. Koppii godhanii waan dhibbarraa dhibba finneef beekumsatti nu lakkaa'amaa ture. Sammuu nu ajjeesaa bahan. Marii namni gaggeeffatu fatanaa kulfuuf darbuu barri sun darbeera. Kaarikulamiin maal ta'uu qaba? Pedagoojikali akkamiin jijjiiramuu qabnaadha. Diddaaktik zabana ammaatiif faayidaa qaba. Teknooloojiin addunyaa jiru kana keessatti barsiisaa wannan isin beektu limitir jalaa ta'e. Monopolii beekumsa namni qabu inni dur hafe. Ijoolleen amma akkuma isin jedhe ChatGPT yookaan immoo yoo seente AI yoo seente beekumsa barbaaddu guurrattee fudhachuu dandeessa. Kan barbaachisu amma akkamiin waan sana filter gootee waan isii faayidaa qabuuf hin qabnu akkamiin hojjechuu dandeessa. Gaayadu gochuudha. Barnoonni waan teknooloojiiti. Gara fuulduraa dhabaa faayidaa qabaate balisa taa'anii gara fatanaan dabarfatamee egzaamii dhibba fiddee A fiddee B fiddee irrelevant. Hundullooma. Beekumsi inni zabana ammaa kana waggaa tokko waggaa lama keessatti useless ta'a. Update of hin goone. Tokkolleen dhaabbataan hin jiru. Reetiin inni ittiin bal'ataa jabaataa dhufe kun namni gareen waggaa 15-20 dura waan mana barnootaa bahee maqaa sana baadhatee gabaabbahuu barbaada. Almost beekumsi sun du'ee jira. Kana irratti marreechuu maaloo iyyaa qullaadhaa jalqabaa jira namni akka Itoophiyaa kun. Chaayinaan fangaafama teknoolojii zabana kana naa jalqaban internet
diriirfachuun naa jalqabanu biyya isaanii keessa waan hin turreefi akka jiruun faxinaan teknoolojii ammaa kana ofitti ijaarrachuu danda'an. Awurooppaa kana naa laaltan amma eenyu saayibar optiks ijaaruudhaaf dheeraa irraa fudhate maaliif eenyu istiraakcharii dur ijaarame sana diiguun yeroo baay'ee fudhata. Magaalaa tokko keessa saayibar optiks babal'isuudhaaf waggaa 2-3 faa fudhatu. Neetworkii garaagaraa kan isaan dur ijaarratan sana mana isaan dur ijaarratan sana keessatti. Chaayinaan lafa qullaa irratti biyya ijaaraa waan turteef moodern teknoolojii wajjin waggaatti waa meeqa ijaaruu dandeessa. Biyyi keenya illee education system isa du'aadha amanuudha. Sanannaan jiru xiqqeessuuf miti irraa faayidaa arganneerra. Addunyaa bira qabanii naalanoo humaa keessa waan hin jirre. Kana wanti luuz irraa godhan hin jiru. Haaraa ijaaruudhaaf hireen jira gad ta'anii amma akka Biraanuun jedhu fagana gadda afaan Amaariffaa gad deebisanii ijoollee barsiisaa booda histirii Itoophiyaa sadduu sana qaraatee gabbaatee wanti hin argattu tokkollee hin jiru addunyaa ammaa kana keessatti. Isirra faamiliin ofii achi bahee risoorsii qabu afaan warra Chaayinaa sana irra barsiisetu ijoollee sana addunyaatti achi dhiyeessa. Language tuuliidha. Amma barbaadame aadaadha jedhamee namni dhaadataa oolus language tuuliidha. Meeshaa ittiin gargaaraman. Sana kan qabu addunyaan afaan qabiin gargaaramaa. Addunyaa kam beekumsa ganna ka jiru yeroo yeroodhaan qabu kan afaan kamirra barreeffamee jira. Sanarraa qooda fudhachuudhaaf afaan sana beekuun barbaachisaadha. Teknoolojii ammaa as bahaa jiru kana keessaa faayideffachuuf maal gochuu qabnaan of gaafachuun gaariidha. Kitaabni kun kanaaf fayyada. Dubbii isinitti dheeressu faayinaalii dhiyoo kana torbanuma kana keessaa eenyuun sekretariin UN Guterres waan inni. The last year has seen an extraordinary advance in the capabilities and use of artificial intelligence through chatbots, voice cloning, image generations, video apps, and more. Thanks to one such app, I had the surreal experience of watching myself delivering a speech in flawless Chinese, despite the fact that I do not speak Chinese. And the lips movement corresponded exactly to what I was saying. And this is just one example of the incredible possibilities and the potential dangers of AI. In our challenging times, AI could power extraordinary progress for humanity, from predicting and addressing crises to rolling out public health services and education services. AI could scale up and amplify the work of governments, civil society, and the United Nations across the board. For developing economies, AI offers the possibility of leapfrogging outdated technologies and bringing services directly to people where needs are bigger and for the people that need them most. The transformative potential of AI for good is difficult even to grasp. As things stand, AI expertise is concentrated in a handful of companies and countries. And this could deepen global inequalities and turn digital divides into chasms. The potential harms of AI extend to serious concerns over misinformation and disinformation, the entrenching of bias and discrimination, surveillance and invasion of privacy, fraud and other violations of human rights. And without entering into a host of doomsday scenarios, it is already clear that the malicious use of AI could undermine trust in institutions, weaken social cohesion, and threaten democracy itself. Waltajjiin kun akkuma madura yeroo baay'ee jedhaa turetti waltajjii warri waan beeknee akka kiyyaa kun waa irraa barachuuf tattaaffiitti godhu yoo hiree argannee namoota nurra waa beekan warra nu barsiisuuf fedhii qabu barbaannee irraa baranna. Yommuu nama dhabne ofii keenya immoo waanuma arginu walitti macaanee totolchine jechuudha. Asit dhiyeessida kanaaf dubbiin kitaabicha Neo-feudalism kan Yaanis Varoufakis barreesse kana fakkaata dubbisaa addunyaa
darbee fi boohuu dhiisaa sana deebitanii sana suphuuf sana fayyisuuf illee tattaaffii guddoo hin godhina. Addunyaa gara fuulduraatti akka jiruu fi gara fuulduraas deemuu sanaaf of qopheessuun rooyyaadha. Mootummaa bifa amma dur warra Awurooppaa nation state ofii ijaarratanii achii booda gabrummaadhaaf Afrikaa fa'aa Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa kanarra dhufanii irratti ijaaranii dhaalchisanii deeman baay'een isaa hin hojjenne keessaa Afrikaa keessatti hin hojjenne. Hawaasni akka inni itti ijaaramee jiraatu suni akka barbaadu walis sirbaa tokkummaa mittirqisiyyee Itoophiyaan andinna jedhan Oromoos tokkummoo gandaa mittirqisiyyeen waliin deegnu jedha garuu recognize wanni nu gochuu dadhabe garuu fuuldura isaa ciisee jira. Uummata kana dhugumaan namni hundinuu intentionii gaariidha. Even Pippina yeroo gariitti kokkolfullee hammeenyaaf wanni siin dalagaa jirtu beekaadha. Wanni siin itti mul'ate kana waanuma wal fakkaatu equal chamber keessa waan jiraataniif waanuma wal fakkaatu walitti himan. Yaada garaagaraa akka isaanirraa adda kan ta'e isaanirraa fagoo ta'e dhaga'uuf qophii waan hin taaneef hidhaa sana keessatti hafane warri kaaniif isaan mormanis equal fi chamberii sana keessaa wacane kanaaf lamaanuu gaafa sanachi keessaa ba'an yoo sanan taane akkuma wanti dargiin hojjete hin hafe wanti TPLF hojjete siin cabe warri amma hojjetaa jira itti fakkaatee kophaa isaanii fiigaa jiran itti fakkaatee centralized government ijaarraa afaan Amaaraatiin ijoollee yoo barsiisne warra jagnummaa sana taratii durii sana qofa yoo tolchine biyya yoo ijaarre wayyaa jedhu natti fakkaatu. Milkaa'uu danda'an garuu natti mul'atu waraana teeknooloojii kanaan akka malee deemaa jiru biyya dimokiraasii gariin nama amma yoo paartiin danatee dimokiraasiin argama jedhafanii yaadaa jiran sun galee jira. Kanuma yaada kiyya egaa torbannu fookaan yeroodhuma gabaabaas deemaa kana keessatti immoo seenaa qabsoo adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa ture jalqabarraa kaasee maal fakkaataa ture eenyu keessaa qooda fudhataa ture maaltu hojjetame eenyu fa'aa wareegamane eessa wareegamane qabsoon sun maal fakkaataa ture eeka kana fakkaatu keessummoota waliin marii gaggeessuuf jiraanna. Egaa jalqabarraa kaasee amma dhumaatti waanan coccoolee isinii dhiyeesse ajaqasuu keessanitti barakaa argadhaan isin jedha. Sagantaatti aanu namoonni deebinutti nagaan naa jiradha. Bye bye.